Hello, akkam jirtu jecha chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan maqaan kee Dr. Abarraa Olaaniin jedhama. Ispeeshaalistii dhibee ijoolleef daa'immanii akkasumas barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Kanaaf egaa chaanalii kanaaf haaraa taanaan sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Waa'ee fayyaa daa'immanii, guddina daa'immanii fi sirna nyaataa daa'immanii waan hedduu irraa bartuun jedha. Barnoota nama qabadhee jiru wantoota yeroo hedduu sammuu keenyatti gaaffii ta'an keessaa tokko namoonni baadiyyaatti guddatan yeroo hedduu maaliif dhibee asmii yookaan dhibee allerjii adda addaan godhatan yookaan qabaatan kanneen akka warra magaalaatti guddatu kan jedhudha. Akka armaan gadiitti hordofame. Ijoolleen biyyoota guddatan keessatti jireenya ammayyaawaa, jireenya qulqullina dhuunfaa fi qaama baay'ee olaanaa ta'e keessatti guddatan dhibee sinsinnaa'uu qaamaa kan akka dhibee asmii, allerjii funyaanii yookaan allerjii kiraanaayitis jedhamu akkasumas immoo allerjii gogaa akkasumas dhibeewwan ittisoon qaama nama tokko qaama nama sanaa deebi'ee miidhu yookaan autoimmune disorders kanneen jedhaman biratti isaan kana biratti baay'inaan mul'atu. Kanneen magaalaa keessatti guddatan qulqullina dhuunfaa fi qaama baay'ee olaanaa ta'e keessa eeggataa guddatan keessatti hin baay'atu jechuudha wantoonni kun. Kanneen baadiyyaa wajjin wal bira qabne gaafa laallu. Gama biraan immoo ijoolleen baadiyyaatti guddatan, ijoolleen naannoo beeyladoonni jiranitti guddatan, akkasumas immoo ijoolleen maatii bal'aa keessatti guddatan yookaan overcrowding keessatti guddatan yeroo hedduu kanneen biroorra dhibee sinsinnaa'uu qaamaa kan akka asmii, allerjii funyaanii fi allerjii gogaa kanaa yeroo hedduun godhatani. Wanti kun egaa yaada dhuunfaa osoo hin ta'in wanta qorannoodhaan yeroo hedduu irra deddeebi'amee himamedha. Sababni wanta kanaa maali yoo jenne akka hygiene hypothesis kan jedhamu hypothesis ta'e akka jedhutti ijoolleen akkasii jechuunis ijoolleen baadiyyaatti guddatan, ijoolleen naannoo beeyladoonni jiranitti guddatan, ijoolleen haala crowded ta'e keessatti guddatan vaayirasii, baakteeriyaa, fangasii jechuunis jarmilee ijaan hin mul'anne adda addaa waliin ijoollummaan waan walitti dhufaniif wal baru jedha. Akkuma dalagaa qaama hundaa ittisoon qaama daa'immanii waa baruun guddata. Ijoollummaadhaan egaa ijoolleen waan adda addaa naannoo irraa baruun, mana barnootaatii baruun akkasiin guddatu jechuudha. Beekumsi isaanii, dandeettii yaaduu isaanii, qaamni isaaniillee guddataa deema. Akkasumas ittisoon qaama dhala namaa yookaan ittisoo qaamni dhala namaa dhibeewwan adda addaaf taasisu kun barumsaan guddata. Barumsa yeroo jennu egaa barumsa saayinsii osoo hin ta'in ijoollummaan wanta qaama keenya miidhaniif hin miine adda baasee hin bariin yoo hafee booda wanta nu hin miine qofa osoo hin ta'in kan nu fayyadanillee akka waan nu miidhanitti hubachuun miidhaarra geessisuu danda'a. Kana jechuun maadhaa fakkeenyaaf ijoolleen magaalaatti guddatan, ijoolleen qulqullina adda ta'e keessatti guddatan ijoollummaa isaaniidhaan jarmilee xixiqqoo kana exposed hin taane isaan hin qunnamne kanaaf ittisoon qaama isaanii wantoota kana hin beeku jechuudha. Kanaaf booda hin bariin waan hafeef yeroo wanti kun isaan mudatu vaayirasota yookaan jarmoota sana qofa osoo hin ta'in qaama nama sanaallee amala deebee miidhuu qaba. A child's immune system needs education just like any other growing organ in the human body. Early life exposure to microbes helps the education of an infant's developing immune system. Without this education, our immune system might be more prone to attacking the wrong target in the case of autoimmune disease ourselves. Egaa kun akka ifa ta'uufidha kan inni Ingiliffaan kaase. Kanaafuu ijoollummaadhaan hin bariin hafnaan yeroo wanti kun erga guddatanii booddee vaayirasii kan jarmoonni xixiqqoon kun isaan qunnaman jarmoota sana qofa osoo hin ta'in qaama nama sanaallee deebi'ee amala miidhuu qaba jechuudha. Ijoollummaan jarmoota ijaan hin argamne kanaa fi dhibeewwan daddarboo tokko tokkoof saaxilamuun yookaan exposed ta'uun qaamni isaanii akka ittisoo dhibeewwan adda addaa cimsataa deemu taasisa. Kun ammoo qaamni isaanii wantoota isaan miidhaniif hin miine hedduu akka yeroo ijoollummaatti salphaatti adda baasuun baruu taasisa jechuudha. Wanta baay'ee isaan hin miinetti ittisoon qaamaa humnaa ol deebii kennuun ammoo deemsa dhibee asmii keessaa isa tokkodha yookaan deemsa allerjii adda addaa keessaa isa tokkodha jechuudha. Waan xiqqoo isaan hin miinetti over response yookaan responsii humnaa ol ta'e deebisuun amala dhibee asmii fi allerjiyoota adda addaadha. Kanaaf ijoollummaatti wantoota kanaa qaamni isaanii akka rakkoo cimaa hin finne adda baafachuun booda wanti kun yeroo isaan mudatu akka wanta akkasiif deebii guddaa hin kennine isaan taasisa. Ijoollummaadhaan wantoota dhibee fidan kana adda baasee qaamni isaanii bariira waan ta'eef ittisoon qaama isaanii yeroo guddatan yeroo wanta akkasii isaan qunnamu excess response hin kennu jechuudha. Deebii humnaa ol ta'e kennee qaama isaanii deebii hin miidhu.
Kanaafuu ijoolleen baadiyyaatti guddatan faayidaa adda ta'e argatu jechuudha sababa kanaaf. The hygiene hypothesis proposes that childhood exposure to germs and certain infections helps the immune system develop. This teaches the body to differentiate harmless substances from the harmful substance that trigger asthma. And exposure to certain germs teaches the immune system not to overreact. Kanaafuu overreact akka hin goone taasisa ijoollummaadha wanta kana baruun. Kanneen magaalaa fi haala qulqullina adda ta'een guddatan immoo ijoollummaan unexposed hin taane qaamni ittisuun qaama isaanii kan hin barre kanaaf yeroo guddatan over response godhachuudha. Over respond gochuun immoo asmii fi allergiota adda addaa fida. Kana jechuun immoo akka wal hubannoof ta'utti kana jechuun harka daa'imman keenya yookaan harka ijoollee keenya saamunaan harka isaanii dhiquu hin qabnu, akka isaan baay'ee xuraa'an gochuu qabna, akkasumas immoo yeroo hedduu baadiyyaatti akka dabarsan taasisuun asmii godhachuu ittisuu ni dandeenya jechuu miti. Harka isa qulqullina harkaa eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Faayidaa hedduu qaba. Dhibeewwan adda addaa irraa ittisa. Akka waliigalaatti garuu namoota baadiyyaatti guddatan, namoota beeyladoota adda addaa wajjin exposuriidhaan guddatanti dhibeewwan adda addaa kanneen akka asmii, allerjii funyaanii fi allerjii gogaa hin saaxilaman jechuudha kanneen magaalaatti guddatan. Waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatooma. Turtii gaarii.